Otuso giddi mana jiru garuu hollaa rafrachuu deemuun kanaaf hin galle. Anis gaaffii kana eegaan ture. Kun amala narmee koorraa baradheedha. Addayyaan turraamu. Eeyyeen. Harmeen kootuu maal rakkatiin waan hundumaa watuu qabdu hollaadhaanii fudhatti turte. Warreen akka keenyaa jireenya wal fakkaataa qabnurraa keessumaa immoo warreen harka qalleeyyii ta'anirraa. Maaliif akkas godhu? Argitee namoonni kun harka qalleeyyiidha. Isumaayyuu immoo jireenya isaanii kan keenyarraa gadi bu'aadha. Isaan waan baay'ee nurraa fudhachaa turan. Kun immoo miirri gadaantummaa akka isaanitti dhaga'amu godha. Kanaaf harmeen koo immoo otoo barbarree qabdu barbarree, otoo shiroo qabdu shiroo, otoo zayita qabdu immoo zayitarraa fudhatti turte. Yeroo kana guututti isaanitti miirri akkamii waan itti dhaga'amu sitti fakkaata. Miira gadaantummaa dagatanii isaanis namaaf kennuu akka danda'an sitti dhaga'amu. Kanaafuu yeroo biraa waan barbaadan gaafachuuf hin dhiphatan. Ogummaan harmee keetii kun hin dhumu jechuudha miti. Yeroo hundumaa waa'ee harmee keetii gaafatanitti himtu baay'ee na ajaa'iba. Haadha ogeettii akkamitii maaloo? Eeyyee. Atis miidhisitu. Baay'ee natti to'aa jira. Akka irratti natti to'e hin beeku. Si to'an jiru? Shamizii ammachitti cufatte akkamittiin sitti noo? Banni malee qilleensa isaan darbee agalu. Kanumaa fi kan natti to'ee jettu. Mi'a tokko qaama dhiqachuuf ofirraa baasee dagadhee jennaan qaama ganna dhiisaa jettee bara. Amma argite gaaffiin geessiif deebi'ee. Shaampoo yookiin saamunaa miti bara kanan siif kennu. Kutaa dhiqannaa keessatti dhiistee baata? Garuu laalimee akkam akka bareedu. Dhugaa kooti barbaay'ee sirraa bareeda. Garuu kanan jedhu amartii kanatu morma kee bareeche immoo morma kee amartii kana bareeche. Akkamitti fakkaatutti namni amartii kana naaf kenne hundi qulqulluu fi hiika jaalalaa waan ta'eef na miidhagsinetti fakkaata. Hiikti jaalalaa si caalu garuu isa jira. Kun na bira taa'inatti haasa'aa jira. Osoo miidiyaan hawaasaan jiru ta'ee yeroo hundumaa olaantummaan seeraa jira jennee dhaadachaa gowwummaadhaan jiraanna turre. Amma garuu iccitiin kamiyyuu ifaa ifatti bahee waan hundumaa baranneera. Kana caalaa gowwomfamaa jiraachuu dandeenya. Kanaafuu kaarikulaamiin isaa jijjiiramuu qabaa jechuudha.